Nagaa jirtu kabajamoo obbo Addisuu Araggaa sadarkaa pirezidaantii itti aanaatti qindeessaa kilaastara baadiyyaa kabajamtoota hooggansa sadarkaa naannoo miseensota kaabinee asitti argamtanii hirmaattota sagantaa kana baga Waaqayyo nu gargaare jala bultii bara haaraa bara 2017 isin ga'e nu ga'e. Kanatti aansuun haasaa baay'ee alaqa fuulduratti hin godhu naaf eeyyamtu. Kabajamoo obbo Addisuu Araggaa dhimma daneessummaadha wajjin wal qabatee qaamni afurtu irra kabajamaa jira. Daneessummaan tokkummaa fi nageenya waaraaf mata duree jedhuun guutummaa Oromiyaatti guutummaa Itoophiyaatti kan kabajamaa jirudha. Kana giddu galeessa godhachuudhaan kabajamoo obbo Addisuun ergaawwan ijoo guyyaa har'aa akka isaan nu dabarsaniif kabajaa olaanaa hin affeera. Akkam bultan nagaa jirtu baga bacaqii gannaa baatanii booqaa birraatiin isin ga'e baga jala bultii kabaja ayyaana bara haaraa bara 2017tiin hunduma keenyayyuu nu ga'e. Guyyaan har'aa guyyaa daneessummaati. Qaammeen afur jechuudha. Daneessummaa tokkummaadhaa fi nageenya waaraa mata duree jedhuun guutuu biyyaatti sagantaan danuu ta'uu keenya daneessummaa keessatti immoo akkamittiin tokkummaa keenya cimsannee biyya hawwinu biyya dhaloota itti aanuuf ijoollee keenyaaf hawwinu akkaataa itti ijaarrachuu dandeenyu irratti bakka hundattuu sagantaan wal fakkaataan gaggeeffamaa jira jechuudha. Dhugaan hin haalamne biyyi keenya biyya daneessummaa eenyummaa qabdudha. Daneessummaa afaanii qabdudha. Biyyi keenya biyya daneessummaa amantaa akkasumas immoo daneessummaa ilaalchaa daneessummaa dhimmoota adda addaatiin ifaniin biyya beekamtudha. Biyyoonni addunyaa daneessummaa isaanii sirriitti keessummeessanii tokkummaa isaanii eeggatanii guddina diinagdeetiin beekamaniiru. Nageenya waaraas mirkaneeffatanii jiru. Biyyoota daneessummaa sirnaan keessummeessanii cehan keessa biyyoota akka Kaanaadaa fa'aa, Hind, Switzerland, Oostiriyaa fi biyyoota kanaaf kana fakkaatan fudhachuun hin danda'ama. Daneessummaan miidhaginaa, daneessummaan humnaa, daneessummaadhaan fuulduratti tarkaanfachuun hin danda'ama karaa jedhuun daneessummaa miidhagummaa ta'uu isaatti amananii biyyoota tarkaanfataniif ce'anidha. Gara biyya keenyaatti immoo yeroo as deebinu hundeeffama Itoophiyaa ammayyaa irraa kaasee seenaa jiru yoo laalle daneessummaa fudhachuu biyyi kun biyya afaan hedduu, biyya saba hedduu, biyya amantaa hedduu, biyya ilaalchonni garaagaraa keessa jiran ta'uu fudhachuu dhabuudhaan biyya gosa tokkee fakkeessanii afaan tokkoon, aadaa tokkoon, eenyummaa tokkoon, ilaalcha siyaasaa tokkoon wal fakkeessanii ijaaruudhaaf yaaliin godhame kisaaraa guddaa keessa nu galchee jira. Sanarraa kan ka'e biyyi kun wal loliinsa, tasgabbii dhabuu, nageenya dhabuu irraa immoo kan ka'e guddinni diinagdee silaa nuuf maluuf har'a ga'uudhaa dandeenyu turre carraan akkasii nu harkaa ba'ee jira. Kanaaf kaleessa seenaa keessatti daneessummaa haaluudhaan biyyi kun biyya wal fakkaatu, biyya gosa tokko, amantaa tokkoo fi eenyummaa tokko godhanii ijaaruuf piroojeektiin qabamee ture fashalaa'eera, kufeera, ilaalcha moofaadha. Itoophiyaan moofaa akkasitiin ijaaramtu hin jiraattu. Faallaa sanaatiin immoo sabaaf sablammoonni fi uummattoonni biyya kanaa waan waliinii tokkollee akka hin qabaanne godhanii ilaalcha fiixee biraarra dhaabbatanii biyya kana maqaa sabummaatiin, maqaa eenyummaatiin, maqaa amantaatiin addaan qoqqooduuf, addaan babaasuuf maqaa bilisa baasaatiin warri socho'an bilisa baastonni moofaa ilaalcha moofaa qabatanii socho'anis yeroon isaa kan itti darbedha. Sabdaneessummaa keessummeessuudha amma ammayyummaan. Sabdaneessummaa walqixxummaaf obbolummaa irratti hundaa'een fuulduratti tarkaanfachuudha ammayyummaan. Kanaaf mootummaan keenya mootummaan jijjiiramaa biyyi kun biyya sabdaneetti akka ta'e namana. Sabdaneessummaa kana keessatti immoo amantaan abbaa tokkoo kan isa kan biraa hin caalu amantaan hundi walqixxeedha. Eenyummaan abbaa tokkoo eenyummaa abbaa biraa hin caalu eenyummaan hundumtuu walqixxeedha. Ilaalchi siyaasaa adda addaa jiranis hin kabajamu. Haala kanaan garaagarummaa qabnu akkuma jirutti ta'e garaagarummaa sana akka miidhaginaatti qabanneetu tokkummaa cimaa ta'e ijaaramnee tokkummaa cimaa ta'e qabannee akkuma kaleessa abbootiin keenya Adwaa irratti
maayicoo irratti kaarramaarraa irratti sabdaneessummaa keessatti tokkummaadhaan dhaabbatanii injifannoo waaraa galmeessisanii biyya birmadummaa ishee kabajamte nu dhaalchisan akkuma immoo kaleessa dhalootumti har'a jiru kun sabdaneessummaadhaan utuu addaan hin qoqqoodamin tokkummaadhaan dhaabbatee piroojeektii guddicha hidhaa haaromsaa akkuma milkeessetti gara fuulduraattis sabdaneessummaa keenya keessatti tokkummaa jabaadhaan dhaabbannee nageenya keenya waaraa hin eeggannaa sabdaneessummaa jabaa keessatti tokkummaa jabaa ijaarrannee gara fuulduraatti tarkaanfannaa kan jedhu ergaa masinii dabarsuu fi baga jala bultii bara haaraa geessanii barri haaraan kan nagaa kan tokkummaa kan jaalalaa kan waan yaaddan hundumtuutti milkaa'u isiniif haa ta'u galatooma ulfaadhaa.